biyyoolessaa ta'ee biyyattii keessatti sabaaf sablammoota jiran ofitti hin hammatin jira. Kanneen sochiin kun haga sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiru hunda hin hirmaachisnetti jijjiirama hagana jedhe fiduu hin danda'u jedhan jiru. Kanneen immoo lakkii uummanni Oromoo kanaan boodatti daboo hin barbaadu qobaasaa mootummaa kanatti sirna kanatti eeggita godhee jijjiiruu danda'a jedhan jiru. Mee ati akka hayyuu siyaasaatti yaadota lamaan deemaa jiran kana akkamiin araarsita? Yaanonni lamaan yeroo dheeraatu dubbatame yaani sanii man dhagaa akka keeti. Waa tokkorraa kaanu. Oromoon mataa isaatiin iyyuu biyyoolessa. Kutaan Oromoon keessa hin jirre lafti jiru baay'isee murtaawaadha. Inni iyyuu yoo dhaqee qoratame baay'een Oromoon achi keessa iyyuu ni jira. Mee yeroof iyyuu hin jiraatin haa jennu kutaa lamaaf naannoo akkasiirraa kan hafe biyyi Oromoon keessa hin jirre hin jiru. Kanaafuu by very nature Oromoon mataan isaa iyyuu biyyoolessaa jechuudha. Kuni Oromoon kutaa inni keessa hin jirre hin jiru. Kaabaa kibba baadhira Oromoon saba guddeessichaa saba kala teessoo lafaatiin baay'ina uummataatiin qabeenya uumaatiin biyyoolessa isa godhu saba guddaadha jechuudha. Isa kanarraati yookaan ilaallee sochiin kun sochii biyyoolessaati. Sochii Oromoo qofaa miti jechuudha. Oromoo xiqqeessanii ilaaluu warra barbaadan. Oromoon by the very nature Oromoon biyyoolessa. Isa national. Lafti Oromoon hin jiru. Qabeenyi Oromoon hin qabne kan biyya sana keessaa faayidaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Irra guddaan qabeenyi Oromooti, lafa Oromooti, saba Oromooti. Kanaafuu kun biyyoolessaa jechuudha. Haa ta'u malee Oromoon saboota isaan kaan gara jijjiirama sirna qabeessa ta'ee fi haqa qabeessa ta'eetti geggeessuudhaaf isaan wajjin hariiroo uummachuun karaa miti warra jedhanii isaan dogoggoraniiru jedheen yaada. Oromoon saba guddaadha kan isatti makamee sirna jijjiirama haaraa biyya sana keessatti fiduu barbaadu hundumaa keessummeessuudha dirqamallee mirgallee itti qaba. Jijjiiramni hundee qabeessa ta'e lammaffaa Itoophiyaa keessatti dhufuudhaaf utuu Oromoon hammatiin dhufuu hin danda'u. Jijjiiramni irra dibaanii dargiin fidee fi jijjiiramni irra dibaa wayyaanee fide jijjiiramni bifa sanaa lammaffaa faayidaa hin qabu. Hinumaayyuu yoo uummata jabeessee ol nyaachise malee faayidaa hin qabu. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufu Oromoo jiddu galeessa gochuu qaba. Oromoo seenterii gochuu qaba. Akka kana duraa sana mini. Waan irraa aftu irraa buutu itti fakkeessu Oromoodhaaf laatanii angoo guutummaa, angoo siyaasaa, angoo dinagdee, angoo tikaa, angoo waraanaa hundumaa jalatti kan qabate biyya Itoophiyaa keessaati uummata persentii jaallee ripirezentiin goone. Warruma ripirezentiin godha jedhullee ripirezentiin godhuun siin jedhaa quba qabaa. Meeqa hidhee jira Tigraay keessaati uumni kun. Abrahaam Destaa Faayilaati. Ijoollee yaada haaraa qaban Tigraay keessaa hidhaa jira jechuudha. Gartuun kuni eenyuufuu tolaa miti. Waan uummata Oromoo dhiisi, waan Itoophiyaa guutummaa dhiisi, uummata nan bulcha jedhu sanaafuu tolaa miti gartuun. Gartuun kun gartuu ammammaa ennaa ilaalamu gartuudhuma maafiyaa horii saamuudhaaf, biyya irachuudhaaf, dantaa biyyaa irraanfatee mataa ofirratti hojjetu waan ta'eef namoonni hundumtuu sochii kana keessatti hirmaachuun dirqama isaanii ta'a. Yoo nagaa waaraan biyya sanaa dhufu jedhanii kan yaadan ta'e. Kanaaf inumaayyuu kana dura Saifa Nabalbaa irratti natti fakkaata. Gaaffii kana fakkaatu nagaatameera. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufuudhaaf ijaarsi barbaachisaadha. Ijaarsi immoo riyaalitii isaa yoo ilaalle ijaarsi humna qabu barbaachisaadha. Maaliif humni amma Itoophiyaa bulchuu humna Itoophiyaa miti. Humna wayyaaneeti. Biyyi tokko humna barbaada. Biyyi tokko tika barbaada.
biyyi tokko ittisa barbaada. Kanaaf warri humna qabna jedhani responsible ta'uu qabu. Warri amma kana humnaan jala dhaabanna jedhani. Garaagartummaa aangoo calaqqisiisuu dhiisanii biyya sana attamitti gara igitiitti finna kan jedhu. Responsible kan ta'e poolisii responsible ta'e yaaduu isaatti jira. Attamitti wajjin hojjenna. Namni tokko ammaa booda qofaasaa dhaqee masaraa Minilik durii fudhatee miila walirra kaawwatee jiraachuu hin danda'u. Biyyi Itoophiyaadhaa baay'ee kompleksii ta'aa jirti. Kanaafuu namoonni sirna gaarii dimokiraasii hawwatamu, walqixxummaa hawwatamu, bilisummaa sabaa hiree uummatichi ofiisaa murteeffatutti kan amanu hundumtuu humna isaa kana responsible godhee post wayyaanee booda attam Itoophiyaa goona jedhee yaaduu itti jira. Kun waan iccitii miti waan dhokatu miti. Waan wayyaanee booda post wayyaanee discussion deemuu itti jira. Wayyaaneen waan yerooti. Uummanni dinnaani uummata humnaan bara dheeraa seenaa hin agarsiisu bara dheeraa cabsitee jiraachuu hin dandeessu. Kan si yaaddessu warri humna qabna jedhan kuni responsible ta'uu yoo dadhabanii olinaasa'uu yoo dadhabanii mirga uummataatti amanuu yoo dadhabanii hiree murteeffannaa uummataatti amanuu yoo dadhabanii biyyicha galaana diddaa galaana lolaa atakaaroo godhanii bara dheeraaf jiraachisuudhaaf murteeffatanii ka'aniiru jennee itti amannaa jecha. Kanaafuu wanti Oromoon qofaasaa deemuu qabaa, Oromoon qofaasaa deemuu hin qabu. Kuni gaaffii irratti ol lolamin. Wanti nuyi irratti ol loluu itti jiru biyya sana keessatti attamitti nagaa waaraa fiduu dandeenya. Uummanni biyya Itoophiyaa keessatti darbatamee gatamu hin jiru. Fedhu miliyoonii tokkitti haa ta'u, fedhu 500 haa ta'u, fedhu miliyoonii 50 akka keenyaa haa ta'u, fedhu immoo miliyoonii 4-5 akka Tigree haa ta'u, uummanni humnaan dhaqee darbatamee gatamu. Yoo akkas ta'e immoo waan wayyaaneen hojjettee hojjenna jechaadha. Koppii wayyaanee hojjechuun yoo koppii wayyaanee hojjenna ta'e waan nuyi jijjiirama finna jennee yaadduuf nuuf maaltu jira ree. Kanaaf ani akkanatti fakkaatutti warri keessaayyuu ulee qaban egeree saba sanaaf yaaduu itti jira. Warri immoo bakka tokkotti mataan isaanii iddoo tokkotti hidhamee akkuma kaleessaatti yaadna jedhan. Dhaabatanii ilaalanii uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa bakka kaleessaa akka hin jirre baruu isaatti jira. Jaallataniis jibbanis jijjiirama wajjin jijjiiramuu qabu. Hiree murteeffannaa uummataa fudhachuu qabu. Uummataaf ani siin beeka jechuu hin dandeessu. Ina dimokiraasii uummanni beekaadha. Biyya kanatti mee biyya ammatti jirtu kanatti biyya namni jiru kanatti uummanni amma fedhe yoo dogoggorellee uummanni beekaadha. Rakkoon Itoophiyaa warra siyaasaatti beeka malee uummanni hin beeku. So philosophical problem jira jechuudha. Uummanni kan isaaf ta'u hin beeka kan jedhutti amanuun nutti jira. Uummanni kan isaaf ta'u hin beeka jennee yoo amanne immoo hiree murteeffannaa uummatichaa sodaa tokko malee shakkii tokko malee fudhachuun nutti jira jechuudha. Kanaaf dirqamni gartoota amma ulee qabanii fi kan uleellee hin qabne ummaticha sadarkaa hiree murteeffannaa isaatiin geessisuudha. Hiree sana ummaticha harka galchuudha. Uummanniyyuu ilaalee maal naa wayya jedhee kan garaa isaa murteeffata. Amma maal inni mee dura qurupheen foon haa taatu jedhe. Walakkaan isaanii hiree murteeffannaa uummataa yoo fudhannee Oromoon citee ba'aa jedhanii yaadda'u. Gamasitti yaadda'u gama sichiin. Gama sanatti laga sanatti yaadda'u jecha kan isaan silaa gochuun itti ture dura quruphee sana foon gochuudha. Maal gochuudha? Dura hiree murteeffannaa sana uummata harkatti galchuudha. Uummatatti kennuudha. Si dhimma keessatti beeka jedhanii uummatatti kennuudha. Gaafas uummanniyyuu bitaa mirgaa isaa ilaalee maalti na baasa jedhee isa kam naa wayya jedhee dinagdee koo irratti ittisa koo irratti siyaasa koo irratti
maalnaa wayya jedhee ilaallatee ummatichi murteeffata. Warri kanan goone itti fufnaa nu jala bultu jedhanii deemanii ammallee yeroo isaanii balleessaa jiru, yeroo saba kanaallee balleessaa jiru. Uummatoota kana bakka lamatti hirree ilaallu. Uummatoota lafarratti qabatamaatti rakkoo sanaaf madda ta'anii akkasumas immoo warra rakkoon sun irratti mul'ataa jiru. Warra rakkoo sana ba'aa sana baachuu dadhabanii rasaasa dura dhaabbatanii ajjeefamaa sirna sana mo'aa jiran. Kabiraan immoo uummata biraa warri jennu immoo warri godaananis biyyaa ba'an haa ta'u barumsaanis waa biraanis gara biyya alaa dhufan. Isa kana gaa riqichatu jira. Riqichi warroota miidhamaa jiranii fi warroota biyya alaa jiran kun walitti quunnamsiisu sooshaal miidiyaadha baay'inaan. Qabsoo sooshaal miidiyaa irratti in argina yeroo baay'ee aktiivistoota. Aktiivistoonni kun wanta qabatamaatti biyya sana keessa jiru warra sadarkaa addunyaatti ibsaa jiranidha. Haa ta'u iyyuu malee inni kun kan inni hafu achuma sooshaal miidiyaa irratti yookiin immoo miidiyaa hawaasummaa irrattidha. Qabatamaatti waan biyya sana keessatti ta'aatti jiru odeeffannoon yoo beekan malee hin beekan. Kanaaf aktiivistummaan kun gaarummaas qabaa, bakka itti dhaqee uummata dogoggorsus qabaachuu ni mala. Maaliif yoo jenne qabsoo bara 2011 kan Ijiptiin yoo fudhanne gurbaan qabsoo sana karaa sooshaal miidiyaa geggeessaa ture dhiyeenya kana yeroo inni gadi ba'ee gaabbiisaa dubbatu hin dhageenya. Isa kanaaf of eeggannoon yeroo baay'ee nama barbaachisa. Mee haala kana keessatti qabsoon keessumaa sochiin barattoota Oromoo biyya keessatti baatilee sadan kana qofaamini waggoota lamaan darbaniif iyyuu bara 2014 irraa jalqabee aktiivistoota hedduu horateera. Kan fuulaan hin beekamne kan biyya alaa jiran. Haala kana keessatti ga'een aktiivistoota Oromoo maal ta'uu qaba? Daangaansaa maal bakka kam ta'uu qaba jettee yaadda akka hayyuu siyaasaa tokkotti? Waanuma na yaaddeessu kaafte yeroo baay'ee yaaddoo koo kana himadheera karaama sooshaal miidiyaa kana. Aktiivizimii waan gaariidha. Biyyoota baay'ee keessatti jijjiiramoota fiduudhaa fi ilaalchi addunyaa harkisuudhaa fi rakkina saba ofii beeksisuudhaaf aktiivizimiin baay'ee barbaachisaadha. Bara dheeraaf qabaachaa hin turre yoo qabaannes waliima keenyatti malee ka addunyaatti bahee dubbatamu miti. Amma sadarkaan sun waan level wal darbuunsaa karaa gama tokko gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maaliifi qabsoon saba keenyaa gargaarsa beektotaa orateeraa si jechisiisuu waan danda'uufi gammachuudha. Gama kaaniin immoo kan si yaaddessu qaba. Yaadadhu ganama kanin siin jedhe dursee dura siin jedhe. Siyaasni kan warra ijaarameeti. Yoo in ijaaramiin aangoo siyaasaa fudhachuu hin dandeessu. Aktivistoonni kun ijaaramoo miti. Aktivistoonni kun eenyuun akka isaan deeggaran hin beekamu. Yoo miseensa siyaasaa tokko taate you are no more activist. Ati miseensa siyaasaati. Yoo waan siyaasa sanaaf falmite jechuudha. Namoonni baay'een amma lamaansa walitti makaniiti kan isaan dhiyeessan. Maal godhu karaa gama tokkoo miseensa dhaaba tokkooti gama kaaniin immoo aktivistii fakkaatu wanni irratti maalinni sooshaal miidiyaa irratti waa hundumaa deemsisu jechuudha. Inni kun aktiivizimiitu hin ta'in yoo miseensa dhaaba tokkoo clearly taatee waan saba sanaa hojjetatee poolisii dhaaba sanaa oofta waan ta'eefu poolisii dhaaba sanaati kana tooftu aktivistii miti jechuudha. Aktivistoonni yeroo baay'ee aktivistoonni dhaaba keessatti kufan jajjaba hin qaban. Kanaafuu mirga sabaa dubbatu waan sabni miidhama sabaa dubbatu waan sabaaf tolaa dubbatu waan diktaaterii godhu dubbatu jechuudha. Amma kan nu yaaddeessu mooraa Oromoo keessatti aktivistoonni ennaa isaanii geggeessitoota sochii kanaa fakkaatanii ennaa isaan dhufanii yaaddoo guddaadha. Maaliif namni lafarratti waan kana hin geggeessine namni qaamaan waan kana keessa jiraate waan kana hin geggeessine anati geggeessa jedhee saayibariidhaan yoo sitti dubbate egaa kun yaaddoo guddaadha. Inni qaamaan achi du'u suni
yoo inni achi isa biraati kan isa geggeessuun qabaatiin wanti maal gochuu barbaadachuudha isa saayibarii dira jiru kanatu negotiate godha jechuudha isatu articulate godha jechuudha kun yaaddoo guddaadha lafarratti waan hin mul'anne qilleensa irratti hojjechuu ta'a jechuudha kanaaf aktivistoonni baay'een isaanii akkuma warra dhaaba diirama siin jedhee responsible ta'uu qabu waan isaan godhanne qulqulluudhaaf ifaa ta'uu itti jira bakka ijoollee kanaa buutee negotiate goota yoo ta'e bakka sochii kanaa buutee negotiate goota yoo ta'e full mandate qabaachuu sitti jira waan sochiin kun kanaafis hin jedhe akka gaafa 1966 calluma jedhee sochii ijaaramin ta'uu hin danda'u sochiin kun ijaaramuu qaba yoo hin ijaaramin gara aangootti dhufu siin jedheera kanaaf yoo saayibariidhaan geggeessa kan jettu taate lafarratti rakkina mataasaa danda'e qabaataa jechuudha kanaaf aktivistoonni keessattuu qilleensarraan ajaja laachuu qilleensarraan hooggana laachuu qilleensarraan bakka of buusuu wantoota gurguddoo akkasiirraa of eeggachuu qaban waanni aktivistoonni gochuu danda'anis jira sochii kana keessaa hooggana baasuudhaaf tattaafachuu qaban sochiin kun hooggana mataasaa akka inni qabaatu gochuu isaatti jira hooggana sana jala bu'anii deemu hooggana sana hoogganichi akkas jedheera hoogganni sochii kana akkas dubbateera jechuun hoogganni sun beekamuu ittiin jiru beekamuu qaban jedhe amala wayyaanee ta'ee hoogganni sun beekamuu ittiin jiru yoo beekame galgala tokkotti du'ee bula ani hoogganni sun beekamu jedhee waamicha godhaa hin jiru kaniin ani waamicha godhaa jiru inni akka kee biyya alaa ta'u addana taa'ee yoo qajeelfama laachuuf atteemti kan godhu yoo ta'e miidhaa inni fiduu irratti dantaa inni fiduu sana caalchisa jechaadha. Qabsoo lafarraa fakkeessuu caalaa qabsoo saayibarii fakkeessa jechuudha. Waggaa 20 kana kan nuyi ittiin ol nyaataa baane qabsoon Oromoodhaa baqataa ta'ee jennee ittiin ol abaaraa as geenye. Ittiin of abaaraa as geenye. Amma deebineetu ijoolleen kun fuulaaf fuulatti diina hidhatee isaan qawwee fuulatti dhukaasu jala dhaabatu ati waanni ati addana kana teessee qajeelfama laattee anatu bakka bu'aadha jettuufi yookaan waan akkana gochuuf deema jettuufi waan ati isaanii gootu caalaa waan ati isaan miituti caala. Waan qabsichi qabsoo biyya alaa qabsoo diyaaspooraa fakkeeffama. Lakki qabsoo diyaaspooraa min qabsoon kun qabsoo lafarraati. Qabsoon kun qabsoo Oromiyaa keessa jiru. Qabsoon kun hooggana mataasaa qaba. Hoogganni sun immoo mul'achuun ittiin jiru. Maaliif amala biyya sanaa ta'ee orri mul'atan hundumtuu orri karaa nagaa qabsoomnan hundumtuu yookaan hin du'anii yookaan hin hidhamanii yookaan immoo bakka buutee isaanii dhibame. Kanaaf dirqiitti mul'achuu qabu jedhee ani dubbataa hin jiru. Kan ani dubbataa jiru garuu anatu si jira biyya alaa jettee wanti ati isa qawwee jala rasaasa jala dhaabatu sanatti haasoftuu hin jiru. Situ dhimma keeti jettee himta. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo dhimmi Oromiyaadha dhimma ijoollee Oromiyaa achi jiranii sana. Oromiyaan egeree isaaniiti. Biyyi sun egeree isaaniiti. Biyya isaan hojjetanii itti hojii argatani. Biyya isaan itti nagadanii horatani. Biyya isaan itti qotanii nyaatani. Biyya isaan itti fuudhanii wal horani. Dhimmi sun dhimma isaaniiti. Dhimma baqataa biyya alaa taa'u miti. Nuyi warri biyya alaa ta'eenyu kan nuyi goonu afaan isaanii taanee hooggana isaanii fudhannee isaan jala deemnee isaaniin gara aangoo siyaasaatti akka isaan ijaaraman tiksuudha. Isaan dhiiga haaraatiin akka isaan ijaaramanii amilee ammaa kanaanii ijaaramanii aangoo siyaasaa akka isaan fudhatanii kan nurraa barbaachisu gochuudha. Akka dhuunfaatti maalti narraa barbaachisa? Akka dhuunfaatti abdiirraa maalti barbaachisa? Ani Oromiyaadhaaf waa buusuudhaaf dirqiitti hooggana ta'uun natti hin jiru. Ati Oromiyaadhaaf waa buusuudhaaf dirqiitti hooggana ta'uun sitti hin jiru. Waanni nuyi gochuu dandeenyu, waanni nuyi saba keenyaaf gochuu dandeenyu gara hin qabu. Taa'ee ol teessisa. Kanaaf aktiivizimiin kun baay'isee eeggatamuutu itti jira jedhee yaada. Kana durallee jedheera.
kana durallee eeggannoo guddaa gochuun nutti jira jenneera. Wanti kun irra deebamee yaadamuu itti jira. Yoo waa'ee miidiyaa hojjette ta'e waa'ee miidiyaa irratti hojjechuus itti jira. Yoo karaa sana saba sana gargaaruus itti jira. Yoo waa'ee ijaarsa sabaa yookaan immoo koomunitii geggeesse ta'e karaa koomunitii geggeessituu sana dargaggoota sana hooggana isaa gargaaruus itti jira. Yoo waa'ee dippiloomaasii hojjette ta'e karaa sana gargaaruus itti jira. Garuu ana addana taa'een si hooggana yoo jette hin fakkaatu fakkeeffadhu jedhe namichi. Mee gara xumuraatti finnaati walumaa galatti meega ga'een uummata biyya alaa keessumaa diyaasporaa dhimmoota biyya keessatti ta'an irratti ilaalchisee ga'een isaanii maal ta'uu qaba jetta? Ijaarama ilaalchisee yeroo baay'ee diyaasporaa kana keessatti ijaarsa jabaa hin argitu. Ijaaramuun akkamitti danda'ama biyya diyaasporaa biyya alaa kana keessatti diyaasporaan akkamitti ijaaramuu danda'a biyya isaa alatti? Ijaaramee immoo akkamitti saba sana gargaaruu danda'a yookiin sochii biyya keessatti deemsifamu sana cina dhaabbachuu danda'a? Uummanni Oromoo gabrummaa baqatee yookaan immoo dhiibamee saboota biyyaa ba'anii biyya alaarraatii deebanii waa'ee biyya isaanii odeessan keessaa isa duraa miti. Saboota baay'eeti seenaan kan nutti agarsiisu saboota baay'eeti biyyaa baqatee bilisummaa saba isaaniitii fi jilbeeffatee gunnuuffatee hojjetaa ture. Kanneen bilisummaa isaanii argataniiru kanneen ittuma jiru nuyi kaduraa miti jechaadha. Waan yoo dhiballee kaduraa nu godhu yoo jiraate sabboontonni Oromoo ani saba Oromoo suma bal'aa isaa caalaayyuu sabboontonni Oromoo warri waan kanaaf biyyaa ba'an dhimma kanarratti dhimmuma saba isaanii kanarratti ol danda'uu dadhabuun isaanii wajjin haasa'uu dadhabuun isaanii tarii saba addaan godhataa jedhee yaada. Keessattuu yeroo kana garaagarummaa dhaabota siyaasaa jidduu jiru. Laash godhanii tokkummaa yookaan immoo kan wal fakkaatu irratti jabeessanii hojjechuu dadhabuun isaanii dhugaatti qaanii guddaadha. Agartee waan nu irratti wal abaaru irra guddaan isaa abdii tooftaarratti wal abaaraa oola. Tarsiimoon keenya yoo baay'ifnee ilaalle kan wayyaanee irraa kan hafe dhaabota Oromoo walumaa gara isaa yoo ilaalte tarsiimoon isaa wal fakkaata. Hireen murteeffannaa uummata Oromoof haa kennamu kan jedhu hundumtuu tooftaa barbaade yoo hordofallee tarsiimoon isaa hiree murteeffannaa sana harka uummata Oromootiin ga'uudha. Hireen sun uummata Oromoo bira ga'eennaan kan barbaade kan murteeffatu uummata Oromoon. Egaa tarsiimoo kanarratti ol hin lolleeti. Maaf tooftaa irratti diina ol godhan? Maaliif wajjin taa'uu dadhabna? Maaliif dhimmoota jiddugaleeyyii ta'anii, ajandaa jiddugaleeyyii ta'anii fakkeenyaaf kunoo kan akka sochii barattoota Oromoo kana. Isa kana akkamitti deeggarree ijaarsa jabaa itti warra maaf hin jedhamne? Maaliif dhugaanii biyya Itoophiyaa keessa jiru isaanitti mul'achuu dhabe? Fakkeenyaaf karaa nagaa qabsoofna jedhanii namoonni akka Baqqalaa Garbaafaa hulee tokkitti dhagaa tokkitti utuu hin baatiin uummata isaanii keessa waan adeemaniif qofa yeroo adda addaatti akka hoolaa harkifamanii dhaqanii mana hidhaa keessatti miidhaan ammas hin jedhamne irra ga'a. Utuu kun mul'atuufa utuu isaan kana godhaniifa waan wayyaanee keessatti dimokiraasiin hafefaa fakkeessanii warra dhiyeessutu jira. Ammallee wayyaanee wajjin hojjechuun hin danda'ama jedhanii warra dhiyeessanitu jira. Dhugaa lafarra jiru warra hin fudhanne kana attam gochuuti danda'ama. Kun jabeeffamee irratti yaaduu qaba. Sabboontoota kan kana yaaduu qabu. Dhaabota siyaasaa min amma fakkeenyaaf addana kanatti sochii tokko jalqabnee jirra. Sochiin nu jalqabne kun sochii dhaaba siyaasaa ijaaruu miti.
gaaddisa sabboontota Oromoo ijaarree yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayya akki ati itti jirtu kun dhugaadha. Sabboontichi ati sabboonummaa biyyaa baate kun waanni ati itti jirtu kun akki ati itti wal qoodde kun akki ati itti gargar wal baafte kun karaa ati gara bilisummaatti dhaqxu karaa ati uummata kee gabrummaa jalaa itti baaftu karaa ati humna kee itti jabeeffattee deemtu jennee kana teebiliirra kaa'uu barbaanna. Kanaaf gaaddisa sabboontota Oromoo jenna. Gaaddisa kana hundumaa keessaati nuyi dhaabonni Oromoo hundumtu tooftaa adda addaa kan hordofan hundumtu qooda irraa fudhachuu qabu jennee yaadna. Dhaaba siyaasaa ijaaruudhaaf fedhii ittiin qabnu. Waan nu barbaannu understandingiin sabboontota jidduu akka inni jiraatu. Sabni diigamaan biyya ijaaruu hin danda'u. Sabboonummaan inni tittiin biyya ijaaruu hin danda'u. Xiqqaatu sabboonummaa ititaa qabaachuun nutti jira. Sabboonummaa sana itichuudhaaf immoo yaada adda addaa, tooftaa adda addaa kan lafarratti wal danqoo fakkaatan teebilii irra fuunee objectively waan lafarra jiruun amala wayyaaneen qabuun amala wayyaanee baruudhaa fi political scientistii immoo yookaan immoo international relationistii ta'uus hin barbaachisu. Waggaa 25 guutuu argine amala wayyaanee. Wayyaaneen uummata gartuu sobaan gartuu yaada dhokataadhaan tooftaa dhokataadhaan ammallee dhokannaa yoo dhiisee gadi bahee qullaa mul'atee jira. Uummata kana saamaa jiraachuudhaaf sagantaa bara dheeraa baafatedha. Amalli isaa kun dhokataa miti. Amala ifaati jira. Kanadha wayyaaniin halkan tokkotti deebee dimokiraata'ee ilaalcha gaarii qabaatee innumti biyyaa nu yaase sun innumti biyyatti nu hidhe sun innumti obbolaan keenya ajjeese sun innumti qeerraa nu ari'e sun dimokiraasii ta'eetu isa wajjin hojjetamuu danda'a. Ani mooraa Oromoo haa turuuti mooraan warra Itoophiyaa isaan kaanillee kanatti yeroo isaanii balleessuu hin qaban hin jedhu. Isaanillee himaniiru. Hojii caalaa jechi hojii caalaa dubbata jedha miti abdii. Isaanillee hojii isaaniitiin agarsiisaniiru. Mana maree 547 moo meeqa keessaati namni tokkittiin isaan mormuu achi keessatti filamina. Kana caala diktaatarshippiin hin jiru. Kanarraa dimokiraasii eeguuni ani walakkaan akka beekumsaatti ilaalaniiru. Ani maraatummaa faa qaba jedhee yaada. Kana keessa kun dimokiraasii fiduudhaaf qophaa'aa miti. Already dubbataniiru jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo filmaata sana uummanni Oromoo dhaabotuma Oromoo amma achi jiran kana keessa duukarra iyyaa ture. Attamitti sagalee nama tokko nama lama nama sadi paarlamaa keessa gachuu hanqisan. Hin dhoowwatanii jechuudha. Sagalee hatanii jechuudha. Hannayyuun jedhamu kun si dhoowwannee jedhanii itti himan. Egaa oppoziishiniin anoo si dhoowwadheera jedhamee itti himame kuni lakki ookee ammallee na dhoowwatte ammalleen ittuma fufeen oppoziishinii ta'a yoo jedhe. Dhuguma jijjiirama fidaa. Is that practical? Is that achievable? Ta'uu danda'a. 2005tti nama tokko gashan. 2010tti natti fakkaata nama tokko 15tti nama tokko sana ni dhoowwatan. Isa durallee nama akkam nama 5 nama 10 akkas qabaachaa turan. Kuni indicationii utuu hin ta'in clarificationidha. Mul'ataadha ifaadha jechuudha. Gartuun kuni utuu ilaaluu angoo kana gadi hin dhiisu. Maaliif angoo kana yoo gad dhiise akka ittiin deebine beeka. Kanaaf mooraan Oromoo gattaa'ee ilaalee dhugaa fudhatee dhugaa ol fudhachiisee keessaayyuu sabboontonni Oromoo bara dheeraadhaaf gartuu adda addaa jalatti oofamaa turan. Oofamuun kun nuuf hin ta'u dhugaa barree akkaataa tooftaa ittiin nu baasuun qabsoofnu mala dha'uu qabnaa kan jedhu irratti yaaduu qaba.
kana duukaa kanatti naaf hin tuqin kan inni si tuquu barbaadu. Wayyaaneen lola mooraa Oromoo keessatti fixachuu barbaada. Amma iddoo kana kan inni ololli inni OPDO irratti oofu waan inni OPDO irratti geggeessaa jiru OPDO miidhuu qofaa utuu hin ta'in karaa kan biraa lolli kun hundumtuu mooraa Oromoo keessa akka inni ta'uu barbaada. Oromoodhaan dhufeetu OPDO si miidhe malee ani sitti hin balleessine jedha. Bulchiinsa gaarii dhibee uummanni Oromoo kan inni ka'ee kana godhuuf bulchiinsa gaarii dhibe malee uummanni Oromoo nu jibbee mini. Bulchiinsa gaarii kan dhoowwate immoo OPDOdhaan. Look for a second. Ani OPDOon gaariidha siin jedhaa hin jiru. OPDOon dhugaadhaa uummata Oromoo kan miidhe. Miidhama uummata Oromoodhaaf gahee guddaa kan taphate gartuu tokko. Leave alone that. OPDO kan ijaare OPDO kan ijaare isa arra deebee OPDOdhaan balaaleffatu kana. Ani sitti hin balleessine kan sitti balleesse isa sirraa dhalatee jedhee uummata Oromootti himu. Dhugaa qabda miidhamteettaa kan isa sirraa dhalateetti si miidhee jedha. Kan lafa gurguru ijoollee Tigreeti. Kan lafa gurguru ijoollee TPLF. Kan itti duurome ijoollee TPLF. OPDOon eeyyee Oromoo miidhaniiru, eeyyee ergamanii Oromoo ajjeesaniiru, hidhaniiru, garuu akka isaaniitti hin duuromne Oromoon OPDOon dureeyyiin taane akka isaanii kan biyya isaanii isaan. OPDO maal godhan mee fakkeenyaaf sitti baate. Yerootti ergataniitu akka harree dulloomtee gaafa isaan dhimma baasuu dadhaban immoo hin jijjiiru. Fakkeenya siif kenna. Asanalii attamitti itti dhimma ba'aa turan. Politika attamitti gubbaa sana isa kaa'ee dhimma ba'aa turan. Booda biyya isaatii illee bahee biyya isaatti tun galii nafe. Baqataadhuma akka keenyaa ta'e. Junaddin Saaddoo uummata Oromooti beeka nama beekamin. Akkamittiin kan inni uummata Oromoo gargar baasaa ture. Uummata Oromoo gargar baasuudhaaf namni isaan OPDO keessaa Junaddin Saaddoo caalaa dhimma itti ba'an hin jiru. Boodarratti akka hantuutaatti baqatee biyyaa ba'e. Gaafa lubbuu isaaniitti isaan dhufan baqatee biyyaa ba'e. Amma iddoo kana waan inni nu argaa jiru maal? Muktaar walakkaan inni dhukkubsate jedhu walakkaan hin jiru jedhu maal jechuudha? Hin fixate jechuudha. Wanni isaanii tajaajila isaa fixate jechuudha. Innaa tajaajila isaa fixatu bakkaa kaasu jechuudha. Innaa bakkaa kaasan immoo isa tokko fidanii ati immoo tajaajilii jedhu. Kana uummanni Oromoo dalaguu ittiin wallaaluu ittiin jiru. Mooraa keenya keessa lola fiduu barbaadu. OPDOf dubbataa hin jiru. Garuu OPDOdhaan qabatanii mooraa Oromoo ganda lolaa gochuu barbaadu. Lolli Oromoodhaaf Oromoo jidduu akka inni ta'uu barbaadu. Lolli isaaniif Oromoo jidduu akka ta'uu hin barbaadan. Tooftaa isaaniiti kun. Kanaaf Oromoon beekuu qaba. OPDOon eeyyee dhaaba isaan ergatanii garuu kan biyya isaanii kan lafa isaa irratti gurgurate kan qabeenya isaa fudhate kan bileeniidhaan biyya alaatti illicit money jedhanii isaan haasa'an kana kan biyya alaatti baase ijoollee TPLF. OPDOon kana baasuu hin danda'u. Yoo fudhatanillee xinnoo fudhatu. Ishee fudhatan sanallee itti gabaasuu qabu. Ishee kana mana ijaarrachuufan fudhadhe jedhanii gabaasuu qabu. Isaan kana kan akka mirga isaaniitti Oromoo saamuudhaaf mirga godhate. Kanaaf Oromoon ennaa ol lolu, ennaa ol faju, mooraa isaa keessaa gadi ba'uu qaba. Lolli mooraa Oromoo keessatti waggaa 20 deeme gaadha. Amma mooraa Oromoo keessaa ba'uu qaba lolli. Orri OPDOs immoo jarreen isaan dura jara kanaaf ergamaa turan ilaaluu qabu. Eessa jiru amma? Salphina maaliif isaan mudate jedhanii ilaaluu qabu. Qabsoon Oromoo immoo OPDO eddee lama eddee sadiitti gargar baasee ilaaluu qaba jedhee yaada. OPDO poolisii tolchanii wayyaanee wajjin adeeman. OPDO
ba'aa wayyaanee baatanii dhufanii uummatatti gad darbasan warra mataa sana wayyaanee irraa adda baasanii ilaaluun rakkisaa ta'a. Garuu OPDO baadiyyaa jiru kan nyaachuudhaaf isaan wajjin deemu hilmuma isaa ilma Oromoo kanuma achi kunoo ijoollee 5 ijoollee 10 guddifachuudhaaf OPDO humnaan dirqamaan ta'e isa kanarratti eeggannoo guddaa gochuun barbaachisa. Maaliif wayyaaneen akka nu walii keenya ol miinu akka nu walii keenya ol qoonnu barbaada. Itoophiyaa keessatti kan employeriin kan nama qaxaru irra guddaan atis beekta anis beeka mootummaadha. Alamaddinii mootummaatti aanee dhufa midrookorii jedhan kun irra guddaan mootummaadha. Ministeera mootummootaati kan nama qaxaru. Uummanni Oromoo dargaggeessi ijoolleen ennaa hojii dhaban dirqiidhaan OPDO ta'u. Isaan kana akka istiraatejikii namii keenyaatti ilaaluun nutti hin jiru. Isaan kun qaama qabsoo Oromooti. Kan nuyi akka galii keenyatti diina nutti ta'anii mirga Oromootti diina ta'anii inni jalqabaa warra Oromoo saamani, warra Oromoo hacuucani. Isaan jalatti immoo warri hojii diinummaa hojjetu warra isaan jalqaba itti laatan dhaqii kana raawwatu yoo kana raawwatu ta'e bakka kanaan si kaasa jedhan warra irra keessaati. Isaan kana Oromoon adda baafatee baruu qaba. Mooraan Oromoo yeroo hundumaa gowwoomuu hin danda'u. Ijoolleen keenya gowwaa midham, ijoolleen keenya haxxeedha. Gaafa duraa haxxummaan kanuma isaanii ture. Amma haxxummaan gaa dhufe Oromootti. Haxxummaan siyaasaa dhufe. Kanaafuu ol loluu, ol abaaruu, ol qooduu mooraa Oromoo keessatti xiqqeessuu nutti jira. Isa kana immoo nu warri diyaasporaa jirru gahee qabna. Kanaaf kan nuyi sabboontota itti waamnu. Barri abaarsaa gahee, barri ol lolan gahee, barri maqaa ol balleessan gahee, amma kana saba keef jedhiiti ati inni sabboonaa jettee ol waamtu. Toftaarratti ol ajjeesu, toftaarratti ol oodu, toftaarratti ol qaanessuu dhiisiiti. Tarsiimoo kee irratti tokko ta'ii. Tarsiimoon kee immoo saba keeti. Tarsiimoon kee immoo sabni kee hiree murteeffannaa isaa akka inni argatudha. Achi kottu achitti haasa'e. Kanaaf ati gahee qabdaa, ani gaheen qabaa. Namni tokko tokko diyaasporaa kana keessa jiru gahee qaba. Bakka jirrutti nagaa uumuu keessatti gahee qabna. Waan goonu keessatti nagaan akka inni jiraatu gochuu keessatti gahee qabna. Jireenyi saba keenyaa tokkummaa saba keenyaa akka inni calaqqisu godhuu keessatti gahee qabna. Kana yoo goone sabni guddaan kun bara baraan hacuucamaan jiraatu. Garuu deebinee ammas akka ijoolleen TPLF yaadanitti mooraa Oromoo mooraa jeequmsaa, mooraa lolaa, mooraa atakaaroo yoo kan goonu ta'e ammallee achi deebu jechaadha. Toftaan isaanii kana. Toftaan isaanii kana. Wanti isaan barbaadan kana. Agartee abaluusi jijjiirree irraa jira. Muktaaree achi ka'ee Kadiriyoo dhufe maaltu Oromoof dhufe. Abbaan Duulaa achi ka'ee Kumaayoo achi ka'anii maaltu Oromoodhaaf dhufe. Yeroo gaafa duraayyuu isaaniif ergamuuf achi jiruuti. Kanoo addunyaa beekaa isaanuu hin beeku. Ofirraallee ittisuu dadhaban. Ennaa isaan gadi ba'anii yoo wal qixxeedha ta'e yoo akka dhaabaatti wal qixxeedha ta'an. Ennaa isaan gadi ba'anii isaan hin abaaran. Lakkii malaammaltummaa inni guddaan saamichi inni guddaan isiniti godhee jechuulee dadhaban jarri kun. Ofillee ittisan. Isa ofinitti ifne kana waraanaa ooluu hin dandeenyu nuyi. Mooraan Oromoo kan ofinitti ifne kana waraanaa ooluu hin dandeenyu. Inniyyuu bilisummaa barbaada. Mataa isaatiin inni ofinitti ifne kun bilisummaa barbaada. Kanaaf isa bobbaafate kana. Isa fe'atee ergate kana. Sochiin barattoota Oromoo isa taargetii gochuu qaba. Sochiin dhaabota Oromoo isa taargetii gochuu qaba. Amma wayyaaneen kadhannee itti haasofnee nagaa buufnee kana goonee naani bilisummaa dimokiraasii nuuf fiddi kuni kutii gati. Dimokiraasiin isaan hin gargaaru
استراتيجيك جولي ساني متي galii isaanii mini kana siif hin fudhatan yoollee xinnoo gattaa'ulleen isaanitti jire yoo cinqaman duwwaa xiqqoollee gattaa'anii haasa'u amma gaati barattoonni hojii sochiin barattoota Oromoo kuni cinqii isaanitti waan agarsiisanitti fakkaata. Gaaddisii sabboontota konfiraansii guddaa tokko qopheessaa jirtu jechuu dhaga'eera hagam dhugaadha. Gaaddisni kuni kan inni qophaa'e yaadni isaa kan inni dhalate. Sochiin barattoota Oromoo kun utuu hin jalqabiin gara ji'a sadii fuuldura jalqabe. Sochiin barattootaa kan inni jalqabe sadaasaa keessaa gaaddisni yaadni gaaddisaa kun kan inni dhalatee sabboontota naannoo kanaatti hirmame agayya keessa. Kaayyoonsaa kan inni nama taasise kana gatteenyee haasofnaa. Biyya keenya waan nu baase irratti maaf hojii haasa'uu dadhabnaa maaliif 1999tti ol qoonnaa maaliif tooftaanii ol nu lolchisiisaa maaliif tarsiimoo keenya irratti fokesiin goonu maaliif alkanuma tokkotti dhaabonni siyaasaa dhalatanii bulu maali waan isaan nuu fidanii mee kottaa ya sabboontotaa deemsa keenya waggaa 30 review goona ilaallu isa kanammoo kan nuyi jenne abdii gubbaadhumarraa hin goonu jenne yeroo baay'ee sochii keenya keessatti yeroo hundumaa gubbaarraa goona hoogganotarraa goona yeroo hundumaa hoogganotarraa waan goonuuf wanti baay'een fiixanuu ba'uu dadhabe mee amma immoo kan addunyaa yaaltu yaalda grassroots irraa jalqabna. Nama akka kootii nama akka keetii hoogganummaa nun barbaachisu grassroots irraa teenyee haasofnaa mee amma immoo konsenseesiin gaddeebeedhuma kan darbutuun ta'in ol deebifnee polotikaa keenya keessa ol deebifnee tokkummaa ol dhiibnaa dantaan Oromoodhaa tooftaa siyaasaa irratti rarra'u jenneetu gaaddisa sabboontota Oromoo kana qindeessituu itti tolfame jecha. Konfiraansiin kun yoomi? Konfiraansiin kun amma kan inni deemu gaafa baatii kana keessa gaafa 27ti. Eessatti? Konfiraansiin Malbanitti deema. Namni hundumtuu affeerameera. Dhaabota Oromoo beeknu hundumaa affeereera. Dhaaba Oromoo ta'ee OPDO irraa kan hafe kan hin affeeramiin hin jiru. Dhaabni Oromoo bilisa ta'e hundumtuu risoorsii uummata Oromooti jennee amannaa kabajaa isaaniif qabna ammoo akka isaan effektiivii ta'an barbaanna ammoo akka isaan saba kana gara injifannootti geggeessan barbaanna ammoo akkuma dura siin jedhe sabni ijaaramiin biyyan qabaatu ijaarsi akka inni gadi bu'uu barbaanna. Isa kana immoo kan goonu teenyee maquba namatti qabuudhaan utuu hin ta'in nus gahee keenya yoo baanee jennee amanne gahee keenya kan nu baanu an obboleessa koo wajjin taa'ee yoo naase yoo yaada kee fudhadhe yoo yaada koo sitti hime yooni xiiqii irraa qulqullaa'e isa kana karaa gama keenyaa hin goona jennee murteeffanne horii dhufus hin goodu jennee murteeffanne yaadota gurguddooti ajandaa gurguddooti diskeesdi ta'a jennee yaadne. Egaan konfiraansii sana booda walitti deebina jedheenan abdadha gama kootiin marii kana fakkaatu nu waliin taasisuudhaaf fedha agarsiisuu keetiif isin biraatii dhiyaatti jira sa'aatii hirriba keerraa kuttee yeroo kana nu wajjin teessee mari'achuu keetiif maqaa daawwattoota OMN guddaan si galateeffadha galatoomi kumsa. Galatooma warri OMN hojii boonsaatti jirtanii irra deebuu nan barbaachisu hojiin isin hojjettan boonsaadha hojii kana. Yeroo seena qabeessa keessatti dhuftani hojummaan isin hojjettan qofti gahaadha hojii keessan jabaadhaa hojjedhaa Oromoon immoo hojii isaa hojjetu warri socho'anis immoo hojii isaanii hojjetan. Egaan daawwattoota keenyaa kan haga ammaatti hordofaatti turtan torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii keenya xiinxalaatii qophii keenya xiinxalaa marii kumsaa buraayyuu waliin taasisne asuma irratti xumurra haga torbanitti torban gaarii.